abbaa manaa kiyya qaalii jaalatamaa fi kabajamaa asumaanuu hordoftoota kabajamtoota kiyya wal baraanii isin jaa. Wanti baba. Naaf jiraadhu siin jaa. Egaa nama akka ayyaan kana qabaachuun hedduu nama boonsa. Jaarsi jechuun isii akkanaa kana. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota kabajamtoota kiyya qaalii guutuu addunyaa jirtan akka gaafa qabdanii jirtanii jabaatanii isin jechaa alhamdulillah. Annagiyan qabaa DBS ni dhufeetiin jira ayyaan maal qabattee dhuftee har'a maal jechuu deemtaa jechuun kan isaan hin oolamu. Viidiyoo kale isin gaddisee agartanii turtan jeetii yaada. Akkuma agartan viidiyoo kale isin gaddisa irratti jaartii yaaddoo saadaan fi ijoollee isii rabbi nagiyaan bishaan gabaara kana ni biitan jeetii yaada warri biyya arabaa jirtan hundi keessan dabartanii dhuftan waan ta'eef rabbi nagiyaan baara isii fi daa'ima isii baasee nagiyaan karaa biyya abbaa isii agalchuu isinis asumaanuu hojjetu ayii godhaa fi akkuma isin agartanitti meeshaa mana guutuu irraa bitadhee ammaan booda jechuudha. Kana booda manni kun mana kiyya. Akkuma isin agartan jechuudha yaasiin viidiyoo irratti agartanii jirtan jeetii yaada waan isin himuun qabu. Waan hunda waan dabree fi waan kutee fi waan jiru hunda na yaadachiisee hangam takkan gahaa ni jira. Agartanii jirtan jeetii yaada maal jee isin himu haariyatti jechuudha. Asumaanuu abbaa mana kiyyaa ka fuuldura inshallah isin biratti fuula dura malee amma akkuma isin beektan kana dura naafi maqaa isaallee dha'uun barbaadu jechuudha. Naafi abbaa mana kiyyaa eega dabaanee hoggaa dabarree jirre jechuudha. Maaliifuu nama inni waan irraanfatamuu qabu waan dagatamuu qabuufiin hawaasa isaallee haasa'uun barbaadu deebiillee isiniifillee haasa'uullee hin barbaadu. Amma garuu abbaa manaa kiyyaa ani walumaa galatti jechuudha. Heerumeetiin bultii ijaarradhee jira. Isinitti as baasnee waan hindilee kana guutuu isinirraa badee fi dhufee surprise isin godha jeetii yaadee taa'u jira. Garuu warri gammachuun tiyye isin gammachiistonni gammaddan jeetii yaada. Warri isin hin gammachiisne gammaddanis dhiistanis sunna laallatu dhimma kiyyaa miti jechuu barbaadee fi warri naa gammaddan immoo galatoomaa isin jechuu barbaada. Maaliif yoo jettanii gammachuun tiyya gammachuu ta'e isaanii jeetii yaada. Saniifuu amma isinitti hin dheeressu dawwalee fiitiin jira dhufu jira har'a inni dhufu jira ture naafi inni har'a inni quban qabu jechuudha. Birri inni ergee ani mana kanaan bitee meeshaa kana hunda surprise isa godhuuf yaade inni garuu immoo manumatti teessee ni jirti ayyaan jeetii achi dhufu jira ture. Ani ammoo asitti surprise isa godhu deema ammoo waan takka qopheesseetiin keessa eega asumaanuu wal barattanii isinilleeni inshallah bismillah manumaanuu warreen namoota takka qorri yaada kannataniin beeka ganaa kannachuu ta'isanii akkamitti mucaa daa'ima kana wajjin heerumtaa minaamin ni jira miti waa iddoo asooyitanii wanni abbaan jaalatee rijiijin dalluudha itti oromoo wanni naaf ta'e isiniif ta'uu qabu warri naaf gammada warri gammachuu tiyya feetan abbaa fedhees ta'e jechuudha wanni naaf ta'e isiniif ta'uu qaba dirqama. Maaliif jettan abbaan isaa kan silaa isa dhaleehu haasa'uullee barbaadu ittiin deebi'u bira kuteetiin jira dhiifama hojii narra jaalata namni nan itti heerume kun jechuudha ni agartan isinillee ni narra jaalata nama narra jaalatu nama narra kabaju wanni guddaan inni ilmooti yana jaalatee na kabajuudha wanni kana achi hafee hin jiru kan gamanumaanuu dhufu jira heetiin waan tokko qopheessee akkasitti isin isa eegee jechuudha inshallah inillee irraa gammadu irraa gammadu waan kana walumaan kan daawwannu taha غرب درتي غينان ولي أيام ما تكون سجودة جمّد شو لقى وري جمّدني وري جمّد الناس بشان الردوكا ولا تدو جرين سين السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت مجانا نقوم. إيه. جرتا. بقنا قاندت. جبات بقنا قاندي. الحمد لله. طيب. بقنا قاندت تيجا. سمعنا فيديو مرة جرى ترى. أي مالك جرتا. فيديو مرة جرى ترى. بقول مالك فيديو أنت مالي أيام.
Tamali maru jirtu. Gammachuma malee waan biraati miti gammachuu ta'enya daawwattoonni isaa arganii jeeti. Salaamta gaafadhu. Salaamta gaafadhu. Harka fuula daawwattootaaf hordoftoota keenya shama kan jirtan bakkuma jirtan nageenyi rabbi guddaa isin bira haa jiraatu isin jecha. Abbaa manaa kiyya qaalii jaalatamaa fi kabajamaa asumaanuu hordoftoota kabajamtoota kiyya wal baraanii isin jaa. Bareedaadha. Anillee numaa fi jaama akkuma beekamu warri beekus jira tarii warri hin beeknellee jirtanii numaa fi miidiyaa jaama. Kanaafuu abbaa mana kiyyaati fuula duraati warri gammadan mabruk jechuu dandeessan warri hin gammadin immoo bishaan dhugaatii liqimsaa jirtu osoo godin kun bishaan irra dhugaa akka isin nuune asumaanuu har'a wanni siyaameef ati gaa akka itti fudhachuu dandeessa mana kana maasoo dandeessa. Mungkin ma ganda naman defensi inda qaba beete mungkin maaliif ganda naman yaamte waa hedduu si dhagamuu danda'a. Naannoo rakkachaa jira. Rakkachaa jirtanii? Tulee manni kun viidiyoo yeroo mana yaaddoo sabaan fakkaata mana keenya. Duraanii sana kan gooteeti as jirta. Isaan ho'isa jiran. Isaan mana dhugaadha kan yaaddoo sabaatiin beektaa'u waan beektu natti fakkaanneen manni yaaddoo sabaatii isaan biyya galanii jiranii yaaddoon dura deemee ho'i isiin ijoollee gurtee meeshaa hunda gurgurtee biyya gala deemtee rabbi si haa galchu baararra jirti. Dinagdee rabbi si haa galchu bakka geessee illee waggisu jirra qubaan qaba. Kanaafuu har'a wanneen asii siyaameef manni kun mana keenya kan fuula duraati. Inshaallah bismillah kana fakkaata. Keenya ka duraanii kan keenya ta'e. Kaduraanii ni gurgurra dhiisi. Ani gurgurra fakkaachaa hin jiru garuu. Laa ni gurgurra sarrakkoon qabu mana duraanii ni gurgurra. Ayyaam dubaree akkamitti asitti as galuu dandeesse isaan akkamitti deemaman sababni egaa. Jechuun kan namni biyya namaa kanarraa galaami biyya namaa dalagataaf dhufa malee wayii jiraatuudhaaf dhufa umrii isaanillee biyyarra wayyaa ta'ee fi biyya gala deemanii sun waan deemaniif isaan jiruun haalli mijaa'ee fi achitti irratti wayyaa taateef isaan maa beeka. Laakiin ammoo manarraa biteetiin jira maallaqaati daabaan bitadhu ergee naaf ergite. Maallaqaan daabaan bitadhu jeessa ergeeni mana kana irraa bittee keessa jirta jechuudha. Mana biteetiin manni diiwaana qaba diiwaanni kana fakkaata fakkaatannoo miila seentee laalta. Waan hin jiruun beeku ani gaa durumaa kanumaa fi wanti silaalladhee fayyaan tiyya jaartii ayyaa qabdu jechuun tanuma. Amma maaliif natti nimini dursitee duuba yoo maallaqallee dabaluu taatellee waan siifin godha jeessanillee numa godhatta. Akkamitti akkana taate kunis na dhiba kalaas waan ni goona jenna hundumaa siifis ni godha. Ani hedduun gammadee waan jiru beeku jaartii ayyaa qabdu jechuun tanuma akka keetitti wanti silaalladheefis kanuma. Hedduun gammade jechuu barbaade tayyaanti. Rakkoon qabu daamni hojii naman jiraachisu maaleen hojii naman jiraachisu laakiin namni kabajaa fi jaalala walii qabaatee waliin mari'atee waan jiru waan bareedu waan baruu nama fayyadu waliin godhuudha malee hatummaan fedha qabaattee taanaan daaba baruu irraa godhuu dandeessa rakkoon qabu. Siifin godha waan hanqisuuf qabu inshaallah hedduun gammade waan jiruullee beeku tayyaanti gammadeetiin jira baguma waliin gammanne ani amma waa dubbachuudhaaf waan jiru sin beeku gammachuu keessa. Waan jennes numa goona akkuma amma jee kana waan qabu gaanu amma keessa dhufeetiin jira. Ati gammaduudha. Wanni guddaan ati gammaduudha. Shaayii siiqicha afaan uti goggooysee osoo. Ani gammadeen jira rakkoon qabu wayyaan kana caalaa waan nama gammachiisaa hin jiru. Taanillee walitti dhufaa dhaabumaan jaa. Har'a gammachuu qaba. Hedduun gammadee waan jiruun beeku. Wanni guddaan ati gammaduudha. Kaaneeti amma dhugi shaayii. Ani osoo quban qabaatiin as keessatti barkuu jechuun ofii xiyyaa ona dhibaa jira. Libaanota buufannee du'aayii goone inshaallah. Akkasitti yaanne garuu naaf mijoonee za'aa. Amma sansuutuma goona. Dafteera dhuftee malee sila akka kiyyatti yaane keeka bitee maal bitee. Jiraami sapiraayisii godha jeetii yaadee namas azuume atillee osoo natti hin dawwalin. Ani qala'uu jettee karaan jira naan jette sila hedduu sapiraayisii godhaan ture. Injirtirte. Amma kana caalaa wanti na gootu hin jiru baranuu kana kuban qabu waan kuban qabne keessa dhufeetiin jira manni kun mana yaaddutti hin beeka. Amma kun biteetiin jira meeshaa kanaas kaniin quba qabus mana kaanii anuu na dhiibde dura naaf hin mufamu keetiin. Amma waan dubbadduuf waan dhiisu na wallaalchiftee jirta. Inni rakkoon qabu taa'e walumaan teenyaa nutu yaada walii qabna inshaallah.
suutuma haasofni akka malee na goote irraa tana. Kana fakkaata amma shaayii dhugii horfaatan An gammadeetiin jira khalaas. Mana ijoolleetii jira ammalleedha. Horfaa sadii manni diiwaana horfatan noomi horfaa ijoolleetillee kophaa qaba. Kana malees manaatu jira. Hani namaa keessa jira. Kophaa jira. Ayyee. Sanillee kophaa jira. Horfaan keessumaa yoo dhuftellee yoo ni jira ijoollee namni biroo dhuftellee horfaan takka ni jira ijoolleedhaaf jechuudha. Ati ni ilaalta inshallah. Awwan jumbe kwayan rabbi sinafadi wato baba ayo idun gamade naaf jiraaddu siin jawaan jumbe ko kana cala waan dubbadus waan dhiisu sin beeku ga mata banna malee waan jiru beeku egaa daawwattoota fardoftoota keenya ani waan quban qabne namudate ayyaana asitti quban qabu mana kaanittiin quba qaba amma kunoo maallaqa tokko kadaaba interview ergee fi mana kanaan bitee jettee mana nu quban qabne manni mana yaaddooti yeroo keessa dhufu natti himaa jirti garuu ani ammaatu amanaatis hin jiru wanti natti wal fakkaatee jirtu walumaa galatti rabbi gammachuu teenya tanaas akka waliin qooddattunumaan jaa ani gammadeetis hin jira waan ji'uu fi waan dhiisullee addaan hin beeku egaa nama akka ayyaan kana qabaachuun hedduu nama boonsa jaartii jechuun isii akkana kana inshallah isinis waan jettan isintu beekaa kana cala isinitti dheeradhu irra ayyaan guddina goote. Egaa duraanillee isiniif mana guutuu gurguree ta'an manuma sanuu meeshaa san guutuu gurguree biraa ni jiraami haaromsa isinii viidiyoo marajeetii yaade garuu kan waan inni yaanne anuuna aggaxame sanumaafu inshallah bismillah amma booda isinirraan bannu waan babbareedaa qabannee isinii dhufna warri gammaddan asumaanuu gammachuu teenya wajjin qooddadaadha mana sanitti dhaqeetii mana san ilaaltee horfaa ribaatillee ilaaltee akkasitti booda yana ka biroo kaafee kanaa aywa kanaas ni ilaala hiyyaafeera mee man kan hotti sun garsiisa